Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu jirra jirtu hordoftoonni Ibraahim Orootu baga nagaa taatanii jiraattanii akkasuma sagantaa addaa qabannee dhufnee jirra. Sagantachi maal jechuun keessaniin oolu sagantaa gaaffii fi deebiiti. Gaaffiin deebiin maal hin laata jechuun keessan waan hafu natti hin fakkaatu. Kanaafuu hamma dhuma sagantaatti na waliin tura. Warri maatii kiyyan taa'in maatii kiyyataa subscribe godha. Warri subscribe gootanii jirtan like share commentii bareedaa hanqina jirus waan jiru guutuu isaa jalatti barreessuun dirqama keessan isiniin jedha. Ulfaadhaa galatooma akkasuma ijoollee keenya yookaan obboleessa koo Saayiba gaaffiin gaafadhaa gaaffii isaan akka isaan itti naa deebisan wajjinumaan ta'een jalaallaa. Egaa hamma dhuma sagantaatti waliin turaan isiniin jennaa. Egaa dura dursoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Ayyeen baga nagaan nu edda siin jenna. Maqaan keenya wajjin isiin jedhan beema kumti gabaabseeti. Gabaabsiin dhugaa Ayyee galatoomii akkasuma affeerraa hankii kanarratti hirmaachuu kiyyaaf baay'ee galatoomiiti. Achitti dunaa galatoomii faadhuu akkasuma adeemee dhufuu keetiif baga nagaan naa dhufte of ibsi. Ayyee baga nagaan nu edda siin jenna. Maqaan kiyya Falmataa Lammii jedhama. Akkasumas gaaffii obboleessi keenya nu gaafachuudhaaf jedhe kanatti hirmaannee jirra. Waan nu gaafatu immoo ganaa ittuma laalla walumaan. Galatooma ulfaadhaa dhufuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Amma gaaffiin koo waa biraatii miti. Gaaffichinis maal ni laata jettanii yoo waan isinittis gaaffiif deebiif ta'uu mala. Gaaffiin isinii dhiyeesse filannoo waa lama keessaa tokko bichaa filattanii lameen lama filattanuu kana keessaa tokko dirqama filattanii lama filachuu waan hin danda'amneef egaa isin hundiniyyuu jedhu hundiniyyuu nama yookaan jaalallee qabu miti haadha manaa qabanii haadha manaatiif kamtu caalaa yookaan Akka gochuu deemu keessaa maaliif haadha manaa akka nu qabna nuu himtaa jechuu jiranii ganaa gad dhufanii haadha manaatti wajjin mul'atanii egaa Waa arganne. kanaafuu ati amma dura san gaafadhaa. Obboleettiin keetii fi jaartiin kee laga daakaatu lagni isaan sana nyaate isaan sana nyaachuudhaaf jedhee garuu ati carraa nama tokko baasuu ni qabdaa. Nama tokko bichaa dirqama baasuu qabdaa otoo siin jedhan eenyuun dura baafta? Nam tokko immoo hunduudha yoo obboleettii kee baafte jaartiin kee hinduuti yoo jaartii kee baafte obboleettiin kee hinduuti eenyuun baafta? akkam ta'a laata kanaan gaaffiin kun gaaffii baay'ee jabaataadha. Eenyuun baafta? Hammas dhugaatti baay'ee tokko ግን duratti gaa obboleettii makee jaalladha miti ree. Filannoo qabda dandeetti waan feetiin baasuudhaaf mirga keeti. Kamtu irra isa jedhu si wajjin mul'atteetuma baafta. Kaasii addee qabu jaartii kiyya ree. Yaani jaartii kee baafte jechuudha. Kun gaaffiin qabu ree maal eenyuuf hoyyuu shakkiin qabu bara. Otoo siitti maal jetta ree. Ati akka keetti malee otoo siitii miti isa kan biraan gaamadhaa akka keetti Aan akka kiyyatti jaartii kee baafta. jaartii kiyyan baasa. Galatoomii inni jaartii kiyya baasaa waan jaartii kiyya wajjin jiraadhuu fi obboleettii kee wajjin jiraachuu hin danda'u isa jedhu natti fakkaata garuu kamtu irra wuddiidha. Egaa wajjinumaan laallasatti jaartiin isaa wuddiidha. Egaa akkasuma falmataatti achi deebina. Ati falmataa akka gaaffii biraan si gaafadha. Gaaffiin biraan si gaafadhu kuni akkamitti harkaa baataa isa jiru. Akkamitti harkaa baataa yookaan fakkeenyaaf dubartii lama jaalallee lama jaallattee jirta. Jaalallee lameen suni isaan lameen sun si jeesuuf deemanii ati ilma dhiiraa shugguxii yookaan musaddasa fudhatanii shugguxii bakka ati qabdu jirtutti si jeesuudhaaf dhufanii sirra dhaabbatanii ana filattamoo isii filattaa yoo isii kana filatteetti isii kantu dhooftee si jeefti yoo isii kana filatteetti isii kantu si jeefti lagarra sii taaruuti ammas lagarra sii taaruu dhufanii si gaafatanii. Garuu yoo carraa nama tokkoon ajjeesuu qaba jette nam tokko sun si jeesa lubbuu kenna baatta haala kamiin lubbuu kee hambifachuu dandeessa? Okay, galatoomii. Anjara saalachiin akkin godhuu qabu. Jara saalachiinti wanni jedhuun yoo na barbaaddan taatan isinti isin lacheenitti tokko yookaan namni na barbaadan bishaan sana keessa buusaa hin jedhan shugguxii sana. Akkasitti. Ishee ammas qoy isaan kan na barbaadan bishaan keessa buusaa yoo jette isaan akkam godhan jettee yaaddeeti. Isaan yoo namni bishaan sana keessa buuse na argachuu danda'a.
Yoo kana bishaan keessa buusan. Bishaan keessa buusanii akkasitti Lubbuun kee lubbuun kee hambifachuu danda'a jechuudha. Iddoo galatoomii. Egaa inni lubbuu isaa hambifatee jira, inni immoo jaartii isaa filatee jira. Egaa ammas gaaffii biraatti gaafannaa. Gaaffiin kun baay'ee laafaadha. Keessatti iyyuu hordoftoonni asirratti wal hordofaa turre yeroo baay'ee gaaffii wajjin kaafnee wal gaafataa walii deebisaa turre garuu immoo jirre yookaan gaaffii kana haala jiraatanii yookaan gaaffii kana keessa jiraatanii dhaga'uun na bulatti fakkaata akka tokko si'atee deebisee. Kanaafuu amma isaan gaafadhatatti hin deebi'a. Amma usmoo ati karaa keetti nam tokkotu burtukaan tokkotu bishaan keessa jira. Burtukaanni bishaan keessa jiru kun godhataadhaa eegduu ofirraa qaba. Eegduun hedduu sun firee isaa heddii bishaan keessuma irra keessa kortee dhaabbattee jechuudha. Isiin kun yoo burtukaanni sun citee lafa bu'ee bishaan keessa bu'aa hin argitu jechuudha. Ati bishaan keessa bishaan keessa akka turettee nyaattu hin jiru. Bishaan kun jalaa bu'ee ba'a. Garuu immoo eegduun gubbaa jira bishaan kana keessa turettee yaabbuu sitti hin dhiibdu hedduun. Haala kamiin burtukaana kana argachuu dandeessu? Ati garuu bishaan gama jirta. Bishaan gama nan jira. Eegduun kun irra jira miti. Irra jira. Akka nyaadullee hin qabu eegaa jira. Yoo irraa bu'e bishaan fudhatee deema jechuudha. Yoo irraa burtukaana sun citee lafa bu'u ta'e bishaan fuudhaa argachuu hin dandeessu. Yoo immoo dhaqeetii yaabbadhee irraa utadheette akkati fudhatu hin jiru eegaa irra jira. Jira miti egaa anis maal godha beektee namichi sun waan ittiin nadha'uu waan hin qabneef anis gama dhaabbadhee tan waan hin barbaadeen fuullee itti namicha sana dhahuu barbaade. Aarsee jechuun namicha sana akka itti waa darbadhee dhahuu barbaade. Iddoo galatoomii lafaa waa fudhattee taatee darbattee dhooftaa inni immoo burtukaana sanaan sidhaa jechuudha. Burtukaana sana nadhaa ani immoo burtukaana as kaaddetu mani burtukaana kana ni nyaadhaa waan biraa barbaadee ta'e ittiin dhaha namicha sana. Akkasitti argachuu dandeessaa jechuudha iddoo galatoomii. Amma gaafa mataatti deebina gaaficha kana. Egaa kunis laafaadha gaafichi akkamiin dabarfachuu qabdaadha wantichi. Zabanyaan yookaan tiraafikiin karaa eegaa saree tokko wajjin eegaa. Sareen suni karaarra taa'a. Sareechi karaarra taa'a. Yeroo akkamiin dabarfachuu qabda. Sareen garuu si arga yeroo inni nyaata nyaatu garuu namtichi immoo mana keessa tolsee nyaata nyaata. Laaqanas haa ta'u misaa guyyaa halkan waan fedhe haa ta'u. Yeroo nyaata bichaa karaarra daba namtichi sun. Yeroo inni karaarra dabe sanatti sareechatu karaa dhaabbatee eegu. Yoo sareechi yeroo karaa dhaabbatee eegu sana sitti iyyaa yeroo inni ije sagalee sana namsi gabbeessi qabu. Ala sana keessa akkamiin karaa sana dabarfachuu dandeessa? Baay'ee galatoomi gaaffii keetiif saree san bira dabarfachuudhaaf akkin godhuu qabu majammara foon bitadhee deema. Sareen sun akka hin iyyineef foon bitee dura kaayeti akkasitti bira darbadha. Argattu akkasitti yoo saree yeruma si argu sitti dutan sagalee isaan baafata yeroo si argu foon akka baattee dhiiftee ka'e hin beekunni foon qabaachuu baattus sareen yeroo achi as baatu si argee sitti duteera inni mee carraa biraa yaali akkatti dabarfachuu qabdu foon itti namana saree kan irra naa darbe. Isa kana akkasitti gaaffiinii fi gaaffii deebiin keenya kanuma viidiyoon dheeraa taa'eera kutaa biraatiin viidiyoo biraatiin kan hojjennee dhufnu jira ulfaadhaa galatooma gaaffichi hundinuu deebisanii jiran kan dhumarra inni falmataan dadhabee kan dhumarraa kun akkamiin kellaa dabarfattaa yookaan akkamiin immoo achi qaxxaamuruu dandeessaa isa jedhuu fi yeroo sareen yoo namtichi sun yookaan eegaan karaa eegu sun tiraafikichi mana keessa galee waa nyaatutti sareetu itti duta tiraafikichi gabbaa jechuudha. Inni ala kana itti dhaqaa yeroo inni itti dhaqee silaa achi deemaa achi dabarfachuu barbaade waan ta'eef karuma deemaa dhufe irra dugda galee dhaabataa jechuudha yookaan achi as garagalee dhaabata karuma irra deemaa dhufe kanarra achi as garagalee dhaabataa jechuudha. Namtichi achi keessaa gadi ba'e sun akka waan dabarfatee ba'eesee qabee as deebisa jechuudha. Sareen dubbachuu hin danda'u waan ta'eef hin dute waan ta'eef inni fuula garagalee dhaabataa. Asii dhufee namtichi kun achi darbisa jedhu qabee achi deebarsaa akka itti darbachuu danda'a jennaa ulfaadhaa kabajamaa. Gaaffii deebiin keenya kana viidiyoon biraas jira guyyaa biraa editii godhama. Amma laayik sheerii godhuudhaan ammanuma warra dhaggeeffattan galatooma ulfaadhaa nagaatti.